Oolmaa kiyya guyyaa har'aatii fi muudannoo hedduudha. Asirraa barnootaa fi faayidaa fayyaa keessaniif illee ta'ee bashannana fayyaa qilleensaa hara galfii yookiin hara baafannaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Iddoon kun maal akka jedhamuu fi akkasuma maal irraa fayyadamna maaltu nu barbaachisa kan jedhuu fi barnoota hedduu warri dagattanis yaadannoo hedduu irraa argattanii ashama harka fuuni jirtu amantii kutaan sooliin qoodii bakka jiraattan. Iddoon kun har'a jechuudha. Baay'ee qaama kiyyanna ulfaata akkasuma mutuyyuu xiqqoonna dadabbara jechuun na jibbisiisa yeroo tokko hojiillee jechuudha yoo biizii godhee jedhee sammuu kan kee firii godhuu qabda namatuyyuu jechuudha ka'ii umrazaanii nuun deemiin hin deemnaa naan jedhanii eessa deemuu eddaa warri jettan yookiin ammotuyyuu maaliif warri jettan tokkoffaa irratti dugdaa qorri yoo qaama si qabe keessattuu jechuudha nu makiinaa baajaajii motoraan karaa dheeraa imaloota hedduu imallee jechuudha meeshaa namaa bituu geessuu fi waan baay'ee qorraanii miidhamaa jirraa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma kuni ganama jechuudha ciree nyaatuuf ciree ajajannee bakka ciree jirraa namooti namootuyyu eeyyamamtoota hin taane viidiyoon agarsiisuu fi asitti na kolfisiisaaranii ani ammoo viidiyoo raabbataa jira viidiyoo raabbadhu kana bakka geettetti asiin ammoo waa hubadha harka kiyya hinnaa qaba sa'aatii kanatti naqshaa abaaboo hinnaa ofirraa qaba asiin waa ollaalaa jira waan agarsiisanii jennaanini haa ta'u hundumaafuyyuu TV ilaalaa jira TV'n inchii torbaatama baay'ee guddaa tureedha bakka cireetti nyaannu hennu ciree kenna erga nyaannee kaane guyyaa mara nyaata isin agarsiisaa ooluun isin ifachiisan jaalatta waan ta'eef hin beeka hinna ofirraa qaba wanni hinna ofirraa qabu isinitti hime kanaa fi waan ajaa'ibaa waa irraa barattanii fi amma deemnee erga ciree nyaannee kaane jechuudha manna haaraa dhayinee tikeettii murannee makiinaa yaabbannee imala kenna itti fufnee jira imalli keessan eessa kan jettanii fi namootiin maatii keessan barbaadu yookiin namootuyyuu jalalaa fi kabajaa maatii keessanii qabdanii bakka kana sirriitti akka ittisanii himutu jira akkamitti akka fayyadamnuu fi akkam akka godhuu qabnu dirqama jechuudha namni fuudhee naan deeme kun illee dirqama waan ta'eef namni kun sirriitti hubadha bakka kana akkamitti akka fayyadaman beekuu yookiin addaan baafannee beekuudha bootan eessa warri jettan wandoodha akkasuma immoo naannoo Adaamallee bakkoonni jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warrootiin qaamni keessan qorrisiin qabee akkasuma immoo maatii keessan qorrisiin jalaa qabee walumaa galatti warri keessattuu biyya namaatti galtan kun yeroo wandoo seenii jechuudha daarii daangaa haa ta'u hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee jechuudha qilleensi si akkasuma mootuyyuu adeemsi imalli karaa hedduu kan namatti tolu laaltanii akka ittiin bohaartanii fi akka itti gammadan abdiin qaba akka isin bohaartan waan beekuuf jecha viidiyoo kan isinii waraabna badee jirallee ni beeka sababbiin badeeffamuutuyyuu sababa niitoorkiin samuuna kana na rakkise waayifa jechuudha bifa haaraa akkasii kuma 10 guute maal akka ta'e beeku naa hojjechuu asumaan na of galcha naallee hubadhaa warri na muufattanii na komattan na beekaa isinin jira waan biraati miti WhatsApp fi Telegram na deebisuu dide viidiyoolee gannaa dhiisuu dide alhamdulillah ala kulli haali hundumaafuyyuu wanni hundi guyyaa eeggate yookiin yeroo isaa eeggate sirrata isinin jedha kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya akkuma argitan kanatti imalli keenya itti fufee jira qilleensa bareedaa akkasuma immoo haala bareedaa ta'een akka jaalattan abdiin qaba mee ittiin bohaaraa mee itti gammadaa akkasuma immoo wallee waan irraa barattantu jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo jechuudha as dhufnu yookiin ammotuyyuu wandoonnis ta'ee bokkuu ta'ee namootiin fakkeenya fi shaashamannee keessaa nama qabdanii baay'eellee jechuudha adaamaa erguu maatii keessaan siinqee yookiin siinqee jedhanii siinqee nyaata yookiin ammoo achi fayyadaman fudhatanii torbee tokkoof 15 tokkoof kan ajajamuudha keessattuu namni dhukkubee fayyaaf yookiin ammoo qoroof keessaa baasuu barbaadu kan ajajamuuf jechuudha haa ta'u shaashamannee namni jirtanii fira qabdan achumatti osoo bootanii fi namootiin gara naannoo shaashamannee achi booda ganama subii jechuudha yoo xiqqaate guyyaa 5 osoo addaan kutiin kadeemanii yoo guddate ammoo hanga guyyaa 7 15 illee addaan kutaa jidduu oola hedduu ulfaata jechuudha akka amma yaaddan kana doon ta'ine akkuma argitan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa deemaa jirra garuu deemsa kana keessatti wanni isin hubattanii barachuu qabdanii gadi aanan guyyaa 3 guyyaa 5 jechuudha qorra of keessaa baasuu fi achi keessatti dirqama nama waan kana beeku ta'uu qaba yoo isinillee hin beekne yoo maatii keessanillee bilbilaan ergaa jirtan hubadhaa
jalqaba irratti uffata jijjiirraa ni qabatanii akkasuma mootii achii dhaqanii jedhan qulfii fudhatanii sanduuqatu jira kan itti qollofatan hunda isaatu ni agartanii booddee sanii immoo achumaan bishaan fudhatanii osoo nyaata laaqana ciree ofii sirrii nyaatanii deemanii akkasuma immoo laaqana illee qabatanii deemanii irra filatamaadha baay'ee nama dadhabsiisa waan ta'eef namootiin fayyaaf deeman namootiin bashannanaaf deeman ammootiyyuu achi bashannananii hanga takka achi keessatti dabbar jedhanii asitti ammoo buunee jechuudha baajaajii yaabbannee wandoo gara jechuudha bishaan san dhiqatan deemaa jirra kun maashaallah tabarakallah booddeellee baajaajii irraan buunee gara seenaa jirra hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan jechuudha yoo sagaleen kiyya sababa bilbiloota adda addaa isin jeeqila kolchaa godha akkuma argaa jirtan nam jahaan jira jechuudha nama jaha nam shanii adeemaa jiru ani waliin nam jaha kanaafi hubattanii sirritti akka naaf beeytan barbaada yeroo as dhuftanii jettan kana jechuudha asii waa bitachuu odoon ta'in achumaa bitattanii ufoliin fiddanii akkasuma immoo ciree keessanillee nyaattanii quuftanii jechuu maatii keessanillee yoo ta'e itti himtanii dirqama sirritti waan kana hubadhaa isin fayyada jedhee yaadaati achi booda ammoo laaqana yorkattillee qabattan bareeda namni fayyaaf deemanii achi ni deemtanii erga qulfii keessan fudhattanii bishaan fudhattanii saamunaa fudhattanii jettanii yeroo fudhattan hubadhaa sirritti ka adda addaa osoo hin tahini ka istiimii barbaada jedhani istiimiin paakeejii yookiin immoo guutuu jechuudha istiimii seenuu dandeettanii ganda qorroftee sabaasuu dandeettanii shaaworii jira walumaa galatti paakeejiidha inni waan ta'eef guutuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asitti illee asumaan buhaaraa bashannanaa gammadaa akkuma argaa jirtan kana zana jedhaa jechuudha wallaahi yaani addunyaan tuni sagali manguutu waan ta'eef raahaa qalbiiti raahan qalbii haganuma anillee haganuma keessi biyya inshallah boqqata samuuna kana baay'ee jechuudha xiqqoo biizii ta'ee yaadaanillee akkasuma immoo qaamaanillee akka du'aayilee nagootan abdiin qaba isiniin jedha kanaaf booda sanii ammoo jalqaba shaaworii seenanii achi booda ammoo gandaa seenanii gandaan kun baay'ee nama laaffisaa namni nama waliin jiraachuu qaba booda sanii ammoo silaa hidhoorgadha gandaan kaalaa odoon ta'in ka dubartii keessa mana keessa jira uffata keessan uffattanii shari'aallee daangessu gandaa san seenaa achi qabbaneeffataa bishaan dhugaa ciisaa gandaa sanii aga dandeettanii jechuudha kuni ka alaati ka bashannanaati ka bashannanaa nu hin fayyadamnu jechuudha ka keessaati kan fayyadamne gorfaa keessa yookiin ammoo kutaa keessa jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshallah wa ta'ala isin jaaladha isin kabaja booda sanii jechuudha erga gandaa baatanii hara baafattanii jidduutti talbaa yookiin nyaata keessa nyaattanii kaatanii seentanii bakka istiimii fi yookiin ammoo shaaworiitti dhiqatan shaaworii keessan dhiqattanii istiimii keessa teettanii haala kanaan yaalamuu fi nama keessanillee yaaluu ni dandeettanii xariiqni yookiin karaan wandoon ittiin fayyadamnu karaan kun irra filatamaa fi hedduu bareeda kun akkuma argitan hinnaa maranirraa yaase wanni hinnaa reefis yaadachiiseef kanaaf amma qilleensa xiqqoo fudhataa jirra laayik illee sheer illee godha warra keessanillee ammoo haala kanaan itti himaa isin fayyada viidiyoo kana namni argitan laayik osoo hin godhin deemtan ofii miidhamtanii yookiin ammoo firoottan keessanis tahee maatii keessan yoo ta'e miidhamuu waan noollee hundumaafuyyuu inshallah wa ta'ala laayik illee sheer illee akkasuma immoo warri sabskiraayib hin godhin haala taatan sabskiraayib godha lakkoofsa bilbilaa meeshaa irraa fudhadhaa heloo jedha